Shamaa kabajamtoota hordoftoota koo nagaa Afrikaan hubannoo namtolchee hirmaannaa fi aadaa bu'uura godhatee ijaaruu qabdi jedhaniiru muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed. Adeemsi raayyaa ergamaa fi dirqama isaa baatu ijaaruu cimee kan itti fufu ta'uu ajaji kibbaa beeksiseera. Sobni dhugaa mo'achuu danda'aayi isin dhimma kana akkamitti hubattu? Hundumaafuu sobni dhugaa mo'achuu hin danda'u. Waan dhimma kanarratti xiyyeeffates gara boodaatti isiniif hin dhiyeessaa hanga xumuraatti akka waliin turtaniif kabajaan isin affeereera. Turtii gaarii. Afrikaan hubannoo namtolchee hirmaachisaa fi aadaa bu'uura taasifatee ijaaruu qabdi jedhaniiru muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed. Dr. Abiyyi agarsiisa teeknooloojii idil addunyaa ETX 2025 Finfinneetti adeemsifamee jiru irratti hirmaataniiru. Muummichi ministeeraa waltajjicha irratti haasawaa dhageessisaniin ce'umsi teeknooloojii jijjiirama teeknooloojii fi ammayyummaarraan ol ta'uu hubachiisaniiru. Ce'umsa beekumsa teeknooloojii jechuun dandeettii yaaduu namootaa guddina teeknooloojii waliin wal simsiisuun wayitii danda'amedha jedhan Dr. Abiyyi. Hubannoon namtolchee karaa aadaa kabajeen dandeettii dhala namaa wajjin walitti dabaaluudhaan tajaajila kennaa jiraachuus himan. Itoophiyaan biyyaalee biroo kan jajjabeessuu fi hojiilee teeknooloojii hirmaachisaa ta'e ijaaruun fakkeenya ta'aa akka jirus muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed himaniiru. Kuni kanaan otoo jiruu sammee Finfinnee irratti dirooniiwwan 1,500 ta'an balali'aniiru. Agarsiifni kun baay'ootaan dinqisiifatameera. Akka ardii Afrikaattis yeroo jalqabaatiif kan gaggeeffame ta'uusaatu himame. Dhimma kanarratti egaa burjaajistoonni olola adda addaa afarsaa jiru. Keessumattuu dirooniiwwan 1,500 sammii irratti kan mul'atan ga'umsa Itoophiyaanotaatiin otoo hin taane deeggarsa dhaabbata biyya alaatiin jechuudhaan qeeqaa jiru. Oduun kun oduu bu'aa argamee gadi qicuu akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Adeemsi raayyaa ergamaa fi dirqama isaa baatu ijaaruu cimee kan itti fufu ta'uusaa ajajni kibbaa beeksiseera. Ajajichi loltoota bu'uuraa ji'oottan darban giddugala leenjii jiru soodareetti leenjisaa ture eebbisiiseera. Sirna eebbaa irratti ajajaa itti aanaa ajaja kibbaa Meejar Jeneraal Admaasuu Alamna dabalatee qondaaltonni olaanaan ajajichaa fi keessummoonni kanneen biroo argamaniiru. Eebbifamtoonni leenjii ga'umsa qaamaa, dhukaasa, xiinsammuu fi loltummaa milkaa'inaan akka xumuraman himameera. Ajaja kibbaatti ajajaan koorii 202 Koloneel Dajanee Tsaggaayee saganticha irratti haasawaa dhageessisaniin akka jedhanitti biyyi birmadummaan ishee eegamee kabajamtee akka jiraattuuf raayyaa ga'umsa qabuu fi ammayyaa ijaaruun barbaachisaadha. Birmadummaa biyyaa fi nageenya waaraa mirkaneessuudhaaf adeemsi raayyaa xiinsammuun goomee fi dirqama isaa naamusa olaanaadhaan baatu ijaaruu daran cimee kan itti fufu ta'uusaas beeksisaniiru. Qaamolee ergama diinotaa fudhachuudhaan Itoophiyaa giddugala jeequmsaa taasisuudhaaf hojjetan barbadeessuuf ajajichi qophaa'aa ta'uusaas beeksisaniiru. Ajajichi to'annoo kontiroobaandii irratti itti fufiinsaan kan hojjetaa jiru ta'uusaas beeksisaniiru. Itoophiyaa keessatti aangoo qabachuun kan danda'amu karaa nagaa fi nagaa qofaan waan ta'eef qaamni sochii siyaasaa keessa jiru kamuu kana hubatee daandii nagaan deemuun dirqama yeroo barbaadu ta'uu hubachuu qabaa jedhu hayyuu siyaasaa fi gorsaan tarsiimoo ABO Abba Ibsa Naga'oo turtii FM Finfinnee waliin godhaniin yoo taragaawii gabaas dabalata kana qindeessite. Itoophiyaan biyya heddumina sabaa, amantii, afaanii fi aadaa qabdudha. Hedduminni Itoophiyaa keessatti mul'atu ofuma isaatii rakkoo miti. Haa ta'u malee heddumina jiruuf beekamtii kennuu fi walqixa keessummeessuu irratti rakkoon tureera. Itoophiyaan biyya heddumina sabaaf afaanii qabdu ta'uu ishee amanuun beekamtii kennuuf yeroo dheeraa kan fudhate yoo ta'u, erga biyya heddumina qabdu ta'uun ishee qabsoo sabaaf sablammiin biyyattii gaggeesseen beekamtii erga argatee boodas heddumina jiru haala barbaadamuun walqixxummaan keessummeessuu keessattis
rakkoon mul'achaa ture. Aadaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti aangoon qaama tokkorraa isa biraatti kan darbaa dhufe afaan qawweetiini. Gaaffii dimokiraasii fi walqixxummaarraa kan ka'e qabsoo uummanni Itoophiyaa keessumaa qeerroo fi qarreen Oromoo gaggeessaniin waggaa 7 dura karaa nagaan gara aangootti kan dhufe mootummaan jijjiiramaa Dr. Abiy Ahmediin durfamu aadaa siyaasaa aangoo karaa qawween qofa darbaa ture jijjiireera. Haa ta'u malee ammallee Itoophiyaa keessatti karooraa fi ilaalcha siyaasaa karaa dimokiraatawaa ta'een ibsachuu irratti hanqinni ni jira. Keessumaa qaamoleen ilaalcha finxaalessummaa qaban fiixee qabachuun waa kennanii fudhachuu fi mari'achuuf qophii akka hin taane ifatti mul'isaa jiraachuu hayyuun siyaasaa obbo Ibsaa Nagoo turtii FM Finfinnee waliin gaggeessaniin ibsaniiru. Qaamoleen ilaalcha finxaalessummaa qaban yaadni isaanii lafarratti hojiirra ooluu kan hin dandeenye ta'uu qofa osoo hin taane ka'umsi yaada isaanii jibbiinsarraa kan maddudha jedhu obbo Ibsaan. Hundeen handhuurri finxaaleeyyummaa jibbiinsa sana immoo jimlaadhaan ilaalu waan ta'eef yeroo hunda rakkoo keessase. Inni kuni ilaalcha siyaasaa qulqullumina hawwurraa kan ka'ee fi deebi'ees immoo yaadota isa morman hunda humnaan furu, qawweedhaan furu, ajjeechadhaan furu malee yaada agartee hawaasni tokko rakkoo isa keessa jiru sagalee ummataatiin yookaan immoo dimokiraasiidhaan furuu kan jedhamu noormii addunyaa kanallee hin fudhatan jirru. Itoophiyaan iddoo argama isheetii fi qabeenya uumamaa qabduun xiyyeeffannoo biyyoota addunyaa hedduu keessa galteetti. Biyyoonni kunneen fedhii biyyattii fi qaxanaa sanaa qaban galmaan gahuuf immoo nagaa booreessuu fi shira xaxu kan jedhan obbo Ibsaan hojii Itoophiyaa jeequu akka qaama karoora biyya isaaniitti irratti hojjechaa jiru jedhan. Daandii biyyoonni kunneen ittiin nageenya Itoophiyaa jeequuf itti fayyadaman keessaa inni ijoo qaamolee finxaaleeyyii fi faayidaa dhuunfaa isaanii malee faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaaf gatii hin kennine deeggaruudhaanidha jedhu obbo Ibsaan. Biyyoota Itoophiyaa jeequuf karoorfatanii hojjetan keessaa Masriin adda duree ta'uu dubbatu. Laffiin warri jaara isaan Itoophiyaarraa Eertiraan buqqa'u sababa kan ta'e kanuma jechuudha. Maaliif kana godhanii? Istiraateejiin warra Ijipti egaa ilmi namaa Ijipti keessatti jiraachuu jalqabee mootummaa ijaarrachuu jalqabee fi Itoophiyaa keessatti illee akkasuma ta'e Itoophiyaa tana weeraruu barbaadanii turan humnaan qabachuun. Maaliif maddi jireenyaa bishaanii? Bishaan malee namni hin jiraatu, biyya isaaniitti bishaan hin jiru, biyya kanarraa argama. Kanaafuu Itoophiyaa hiyyummaa keessatti teeksuu danda'udha. Dantaan biyya Ijipti istiraateejiin isiin waloodhaan qabdu Itoophiyaa yuunitii akka hin qabaanne hiyyummaa keessatti tursu. Kuni naashinaal intarestii Ijipti ta'eeti kan mul'atu. Kanaaf yeroo hedduu wadhabbii biyya kanaa karaa fi basaasota isiitiin kan hojjechaa jirtu, faayinaansii kan gootu bifa adda addaatiin bifa danda'ameen Ijiptiidha jechuudha. Biyyoonni addunyaa hedduun dhibdee keessoo isaanitti mudateef marii biyyaalessaan araara biyyaalessaa labsanii waloomaan nageenya waaressuun ijaarsa biyya isaanii milkeessaniiru. Kanaanis fuula isaanii gara misoomaatti deeffataniiru. Biyyi Itoophiyaas qormaatawwan rogdaneessa kan darbaa dabarsaan dhufe sirnaan hiikachuuf komishinii biyyaalessaa paarlaamaa biyyattiin hundeessuun qaamolee hawaasaa garaagaraas mariisisaa jiraachuun kan beekamudha. Waltajjiin marii kun qaama hundaa qixa kan hirmaachisu rakkoo keessoo biyyattii hiikuuf carraa guddaa waan ta'eef qaamni kamuu carraa kanatti fayyadamuu qabaa jedhu obbo Ibsaan. Waa lama jechuudha. Tokko marii kanatti dhuftee yaada agartee rakkoo kiyya jettee dhiyeeffachuu dandeessa. Rakkoo seeraa ta'uu danda'a, rakkoo heera biyyattii ta'uu danda'a. Gargariin heera biyyattii karaa sagaleetiin otoo hin taane qawweedhaan diiguu barbaada. Rakkoon jiru hundinuu furmaata qawweedhaan warra kennuu barbaadantu marii kanallee gufachiisaa jechuudha. Yoo qawwee hidhatteetoo qawwee qabatteetoo lolaa mariidhaaf hin dhufu kan jettu taate badii kan godhe eenyu warra qawweedhaan deemu kana. Dr. Abiy immoo yaadota rakkoodha jedhee yaadu kana paarlamaadhaan dhiyaatee gara referendamaatti illee deemuu nama danda'u. Aangootti qaba, tabarootti qaba maal jedhanii tabaroo bulchiinsa heeraan itti qaba. Sana hunda dhiiseeti gaa koomishinii marii biyyaalessaa uume. Kana gaa amma mariin biyyaalessaa immoo moor deemetu qawweellee kan hidhatan koottati yaada keessan dhiyaasaa jedhanii duraan qawwee qabatee dhufuu hin danda'u kan jedhu sanallee laaffisaa deema. Kana caalaa murna agartee ofiifuu wal ajjeesaa uummata saamaa jireenya uummata akka hin baranne godhaa jiru kana fuutee aangoo gadhiiftee hin deemtuuf. Kanaafuu olaantummaan seeraa hojiirra ooluu qaba. Yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti aangoo qabachuun kan danda'amu karaa nagaaf nagaa qofaan waan ta'eef qaamni sochii siyaasaa keessa jiru hundi kana hubatee daandii nagaa mootummaan mijeesseen deemuun dirqama yeroon barbaadu ta'uu obbo Ibsaan dubbataniiru. Mootummaanis
qaama daandii nagaan hin sochoone irratti olaantummaa seeraa kabachiisuun gara daandii nagaatti deebisuu qabaadhaamu. Mootummaan kottaa hin mari'annaa jedheetu marii biyyaalessaa koomishina biyyaalessaa uumee jira. Lammaffaa gara fedhaniinillee sardi paartii warra adiillee kan biroollee filadhaatti wajjin haasofnaa jedhamee jira. Haasaan kun immoo kan agartee isaan aangotti 4 kiiloo kennisiisootu hin taane mootummaa uummataa kan ijaarame uummataan waan ta'eef seera biyyattii sana kabajuu qaban. Kana alatti mootummaan kun waan gochuu danda'u ni jira. Kanaaf I think solutionii kana caalaa ni jira jedhee yaadu. Dhimma dinqisiisaa ta'een aanaa Guraawwaatti sa'aattiin takka yeroo tokkotti jabbileewwan 5 akka dhaltee beekameera. Godina Harargee bahaa aanaa Guraawwaatti saawwii tokko yeroo tokkotti jabbiloota 5 dhaluu dandeessee jirti. Saawwii kun kanaan duras yeroo tokkotti jabbiloota 3 dhaluu abbaan qabeenyaa saattii kanaa obbo Adam Ahmad himaniiru. Taateen akkanaa loon maalaa muraasa irratti darbee kan mudatu ta'uu waajjira qonnaa godina Harargee bahaatti itti gaafatamaan damee eegumsa fayyaa beeladaa Dr. Fayyisaa Alii Faanaa Miidiyaa Koorporeeshinitti himaniiru. Yeroo ammaa jabbiloota dhalatan keessaa 3 haala gaarii irratti kan argaman yommuu ta'u 2 immoo du'uun isaanii beekameera. Ittaansuudhaan sobni dhugaa mo'achuu hin danda'u. Sobaan iddoo hin qabu. Sobaa oolee bulus sobasaa sababa tarreessuudhaan sobu dhugaa taasisuu hin danda'u gonkumaa. Jijjiiramoota qabatamaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiran diinnis firris sirritti beekaa quba qabaa. Ergamtoonni diinaa dhugaa qabatamaan jiru waakkachuudhaan olola sobaa ololaa jiru. Dhugaa qabatamaa lafa irratti mul'achaa jiruun soba jechaa jiru. Isin gowwoomsinaa ija keessan dunuunfadhaa waan jechaa jiran fakkaata. Diinni fi ergamtoonni isaa adeemsa guddina Itoophiyaan irratti argamtuu haaluudhaan soba jedhanis sobni isaanii dhugaa ta'uudhaan fudhatama argachuu hin danda'u. Rakkoolee kanaan duraa tarreessuudhaan maqaa dhahaa oolanis haqa jiru hin jijjiiru. Inni kun waraanni silmii Itoophiyaa wayyaanni wajjin waggoota 2 taasifamee darbeera. Waan ta'ee darbee amma alalfachuun maal fiduu danda'a? Hidhattoonni sababoota adda addaatiin shiftummaadhaan bosonatti galan karaa nagaa akka filataniif irra deddeebiidhaan itti himameera. Itti himu malee itti hidhuuree kanneen waamicha sabaa fi mootummaa dhagaan karaa nagaatti deebi'aniiru. Kanneen didan ammoo haleelamaa akka jiran beekamaadha. Waamicha nagaa tuffatanii waan didaniif haleelamaa jiru. Erga didanii maal gochuuf dandeenya ree? Amma injifannoon guddaan baay'oota gammachiise silmiin Itoophiyaa xuuxaa turee du'uusaati. Du'asaa kan ifoomse ammoo boordii filannoo Itoophiyaati. Wayyaanneen dhiiga Itoophiyaa xuuxaa turte amma duutee jirti. Sirni awwaalcha ishii immoo uummata Tigraayin hiriira nagaa iddoowwan adda addaatti dhibbana adeemsifamaa jiruun raawwatamaa jira. Kanneen wayyaannee abdattanii mootummaa jijjiiramaatti ilkaan ciniinnattanis amma abdii kutadhaa. Sussuka Itoophiyaan badhaadhina waaraaf taasisaa jirtu humni duubatti deebisuu danda'u akka hin jirre mirkanaa'eera. Kaayyoo maleeyyiin maal isinii wayyaree fala maladhaa. Qaawwa argamu hundatti fayyadamuudhaan burjajoomsa uumuudhaaf uxiffachuun gatiin qabu. Dhugaa qabadhaa. Sobaa immoo balaaleffadhaa. Kabajamtoota hordoftoota koo waan hordoftaniif waan dhaggeeffattaniif hedduun isin galatoomfadhaa. Nagaatti fayyaa ta'aa.